Viidiyoo kaleessaatti aanee sababa kanaaf jecha ammas immoo sababa kanaaf jecha ijoolleen hedduun rakkataa jiran hubattu sababa waan kanaaf ammas immoo kutaa ittaanuu alhamdulillah sababa teessoo xiyyaaraa rakkoo uume beektu kanarratti gaa viidiyoo wayii gaggabaabsee isin hojjedha dhaggeeffadhaa wallaahi ergaa nam tokko bira darbuun qabneedha kuni Namoota tokko wayii koomentii irratti waa wayii jedhan nam tokko darbee haa jedhu abbaan fedhe wal jijjiiree dabaree riyoo maaltu dhibee hojii kiyya malee kanaaf watakka. Kanaaf jecha isa kana amma isinii himaa wanna isa kana ammas immoo kutaa ittaanuu waahii teessoo xiyyaara paarkoodii baafatanii dhaqan ijoollee waahii teessoo xiyyaaraan isinii himaa. Kana ammas sheer godha namoota rakkataaranu nama achi keessaa hattuttiin akka baatuuf yeroo marsaa lammaffaadha viidiyoon kun isiniin jecha duraan dursaa ijoollee keenya biyya alaatti dhaqanii rakkataaranu sababni ejensiin kun kennamuuf sababni amma kuni lakkoobsa biiroo maktabariyaa jechuudha lakkoobsa biiroo maktabariyaa maqaa biiroo biyya alaatti jechuudha kun Saudi Arabiyaa sababni wanni tisheertiin kun kennamuuf akka namni rakkanneef lakkoobsi fuul duraaf duubatti abbaan fedhe yuunifoormii malee Suudii dhaqaan jiru yuunifoormii akkanaa uffatu malee abbaan fedhe dhaqaan jiru maaliif akka yoo rakkoon tokko uumame nam tokko achumarraa lakkoobsa ilaalee dawwala achirraa ilaalee dawwala abbaan fedhe rakkoon tokko yoo uumame jechuudha sababa kanaaf ijoollee mana arabaatti dhaqxanii rakkattanii afaaniin beekuu lakkoobsa isaan fuudha lakkoobsa biiroo achiin qaboonni jechan tisheertiin kun isinii kennamu tisheertii akkana isinii kennamu maaliif gattu maaliif bakka kanatti wal gargaaruun gaariidha waan akkana kana jabeessaa eeggadhaa tisheertii footoo kaasaatii nama biraatti illee dabarfadhaa lakkoobsa gaafa rakkoon tokko uumame lakkoobsaan irratti dawwalattu kanaaf jecha abbaan fedhe kana malee Itoophiyaa keessaa hin bahu Suudiin naqu jechuudha lakkoobsa Itoophiyaa qaba lakkoobsa Saudii qaba akkasitti maa waan akkana dagattu tisheertii keessan kan uffattanii xayyii yuunifoormii keessan hin balleessinaa inni ittaanu ammoo inni ittaanu rakkoon iddoo seensa xiyyaaraa akkuma kaleessa isinii jedhee jiru ayyarman gadii keessatti warra hojjetan rakkoo uumaa jiranu paarkoodii jechuun isii kana hin qabdanu jedhaniiti ijoolleen wambarii gurgurataa jiru warri achi keessaa ijoollee miskiin asii seera hunda guuttattee dhaqxu wambarii hin qabdu teessoon tiraanke quxuriin kee sirrii miti paarkoodiin kee sirrii miti ejensiin paarkoodii siin baamna jedhanii warroonni deebistanii wambarii gurgurachaa jirtan warroonni wambarii gurgurachuu jettanii naggaadeetti wambarii gurgurachuu jettanii teessoo xiyyaaraa gurgurachuu jettanii ijoollee deebisaa jirtan wallaahi guyyaa qabamtan qofa akka hojiirraa mootummaan isin ari'u beekaa nyaadha akkas beekaa isin ardhaa qofa fayyadamaa teessoowwan barii paarkoodii hin qabdu jechuudhaan namoota 10 ol maaliif lakka sababa miidiyaa lakkoobsi koo jiruuf jecha namni meeqa achinatti dawwala paarkoodii jechuun isii kana maqaa abbaa sanaa qabattee paarkoodiin kan siyoosiif waa hunda qabattee teessu paarkoodii jechuun isii kana yoo isin galee dookumentii akkanatti ijoolleen qabattee deemtu keessaa teessoowwan barii yookaan immoo paarkoodii hin qabdu jechuudhaan ari'amanii achi deebifanii paarkoodii sana teessoowwan barii sana naggaadeetti gurguratan warri achi keessa hojjetan yaa hattuu saanxaa yaa hattuu teessoo warri iddoo xiyyaara Itoophiyaa keessa hojjetaa jirtan yaa hattuu saanxaatiif yaa hattuu teessoo guyyaa mootummaan isin qabe qofa hojii keessan isii ammaati jettanii isa gara fuulduraa akka dhabdan beekaa of eeggadhaa hannasi akkanarra of eeggadha saba keessan hin nyaatina namni hedduu achi keessa afaan Oromoo haasa'a namni hedduun achi keessa afaan Oromoo haasa'a akka duriitii miti saba keessan hin nyaatina lammii miskiina deemuu fi isa naggadatee galu isa deemu maaf nyaattu maaf wambarii gurgurattu garuu gaafa mootummaan isin qabe hojii keessan isa borii dhabdu kana hubadhaa kanaafuu dhaamsi kiyya inni guddaan waahee yuunifoormii tisheertii kanaati lakkoobsi gara fuulduraa dudduubaa jiru namoonni biyya alaa dhaqan gizee rakkoon tokko mana arabaatti uumames ta'e yeroo bakkeetti uumames ta'e yeroo maxaara Itoophiyaa keessa dabarfatan rakkoon tokko yoo uumame maaf qaradhattu maaf cinqamtu achumaan dawwalattanii paarkoodii achumaan dawwalattanii ejensii seera qabeessaan deemataa waan ta'ennaan achumaan dawwalattanii waan akkanaa nu sirreessi paarkoodii kiyya sirrii miti naan jedhanii waan akkanaa sirrii miti naan jedhanii naa sirreessi nagizuma isaan sirreessan wambarii hattuu wambarii gurgurattee achitti ijoollee keenya rakkisaa jirti hattuu wambarii gurgurattee isaaf warri isaan xahattan imaltoonni United Arab Emirates yeroo dabarfatan saanxaa keessa eeggadhaa yeroo saanxaan keessan badi qaxxataa bilbiladhaa warra achi keessaa mootummaa ija kameeraa dhokattee jibara mootummaan takka xaxxaree innuun qaba mootummaan hattuu ishee akkanaa kana kanaafuu warri achi keessa nama taatan of eeggadhaa isiniin jedhaa salaamullaahi alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh